والله ينفرته وقع والله مالي ده ورب الكعبة وانكم مشينا وانت كان دبتين بنات فيديو أي كان na dhukkuba yoo du'e keessummaatiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo koomishinii si kenne what the reason السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ايه دفيرة سقالين. ولا قدر كنا وتتنا إن شاء الله. أبيلم نوقع بابا أبو صبر الدين وين ندقا وانت كجرا كأمتك أبدالين تاينا ندرس نايل خلاص أبيلم نيولا دي تنفيت أو كان أبيلم لا يوم ساندو بدن سقالين أما لينجرو سقالين أما ينجر أما نجرا فيديو شوفتا سجل ما دبدا دكتور عبد الرحمن هاي أما جرا سقالين إسنيدو في بريدة دو في أما بريد هاي إن شاء الله واني أنا ما جراجرو نتوركي دا ياو إفما دور حواسك يا كولي قال أتيت ساعتي ديرا نيجور أفترو كيسان والفني سيدتي سن هذا برو بريدو مسني كن ربي زريتي سنتي هذا برسو سنين جدا ناف غلطوما وان الرجيت النبرسيس أبوتا تراب دنرا واني أني تيانو كابو إيو جرات إن شاء الله نهو بتشيسا شور بعدين لا ومان دبن يا أستاذ اسمه ما يجار يا ده ولي قال دبن ملء وان جراك سنجل اسمه ما بيبني سنة يجار هيدار اللي رفيع بازار اللي قباني مرتو سنة يجار سنة التجدة أي إن شاء الله أما وني تيانو كان هواسا ولي قالت تدامسا نمني سقاليك يا رجيتن نمني ربي في قيا آكرات تأمنتن dura durso obboleeyyan kenna lamaan irratti warri barreessaa jirtan akkasuma kabiroolee dabalatee adda durummaadhaan obboleessa kenna abdii irrattis obboleessa kenna haydariin irrattis nama biroo irrattillee namni waan gara garaa barreessaa jirtan rabbuma sodaadha barreeffama hamaa dhaaba eegana ammallee haasofni isin haasoftan tun duniyaa akiraa teessanillee isiniin toltu rasuulli alayhi salaatu wassalaam irra deegaan من المفلس جران الرديقان أمتك يا إنو جراني سانكيسا تكونما إيغانا نما الربسو حاصبني في بريفمني سنهالا سلب تنتن سوما صلاة في كيري سندالة داني سنجلا بل سيتي هواسكية وان أمتك إن إجارو بريسا وان انتان إراف أصدا أسماني سني دام اتعاني بليسا كينا abdii illee akkasuma obboleessa kenna haydar abdii ibilisummaa illee jechuudha walumaa galatti ani waan khayrii gamanaa khayrii jiru dubbatu wallaalee miti ka gamanaa illee khayrii jiru dubbatu wallaalee miti wanni an jedhaa jiru eeganu isin araarsinee booda wanni isin sooshaal miidiyaa irratti daladdan tunillee hanqo jechoo kiyya malee namni kunillee nama khayrii hin qabne jedhee gamanaa qeequtti namni kunillee nama khayrii hin qabne jedhee qeequtti hin jiru abdiinis haydar abdii bilisummaas wantoota as keeysatti namu waan khayrii qabullee ni qaba laakiin hanqoon hin jirtuu miti yoo jiraattillee keeysa wali himuu qabna sooshaal miidiyaa irra wanni darbame tun duniyaa teennaafillee hawaasa kiyyaafillee nuufilleen toltuu kanaafu waan ijji teenna argitee qalbiin teenna itti nu cabde san dhiifama wal gaafadhaa waan jedhu kanaaf amma haydar abdii bilisummaa yaada jiru lafa kenne
abdii obboleessa keenya wajjin bu'aa bayii baate rabbiin nuti waa nama mindaasii kafaluu miti kaleessa wanti ati daladdeef rabbi nullee galatatee gannu rabbi hin gatu eegana rabbiin warri kaleessa rabbiin tolee kayrii waa carraaqate eegana galata walirra barbaadaan turre rabbirra malee kanaaf kayrii dalagatte hin qabduu siin hin jenne hanqoo argamte san ta social media irra darbite sun sirraallee akka namaatittillee akka diiniitittillee akka nama ifaajee qabu waa rabbi bira kaatittillee waan akkasii dalaguun sun sirraa hin bareeddu sitti laallee waan san ittiin gammanne tokkoffaa waan barreessiteef waan horabde maraa hin kaasaa waadaa uummatarra nu haaseentu lammaffaa namni rabbitti amane osoo miidhamellee yoo ansi miidhe jedhee wal gaafata dhiifama obboleessa keenya abdii nu haa gaafattuuf abdiinillee akkasuma waan eegana obboleessi keenya khayrii carraaqate keessatti atis yoo dandeette naaf galatoomi jechuun bareeduma diiniitiif duniyaati akkasuma ammallee hanqoo argamellee namni haga fedhe yoo argamee jedhe waan keeysoo waliin dalage social media irratti baasuun hin taatu waan maxxansite san nuu kaaftalle dhiifama nuu gaafattalle akkasuma ammallee obboleeyyummaa teessan tadiinii san sufattanii itti fuftanii kana ammoo ol baataniitiin nu ibsitanii yaada jedhuun ganaa dhaabne akkasuma Abu Zarrillee namoonni biroollee waa'ee abdii irratti waan dubbattan waan posotnillee ni kaafna lamuu maqaa isaallee hammeennaan hin dubbannu rakkoo jirtu ammoo tarabbiif jecha dhiifnullee rabbiif jecha dhiifne ta jaarsaan gaatu qabnu jaarsaan gaannaa ummaa rakkoon hin jiru jennee karaa kanaan inshaallahu irra caaltuun ammoo rabbumaaf jecha irra walii dabraniitumaan eegana ammallee mindaa rabbirra barbaadu jaarsi yoo dhugaallee isinii barbaade dhugaa qabdaan suni dhugaa qabdaa namni isinii argu caala rabbiin eegana miidhama keessanii fi ifaajee isin daladdan duniyattillee aakirattillee rabbi isinii haa kafalu du'aa isinii goona nullaalina jaarsallee nun barbaadina yeroollee nurraan fudhatina rabbuma kaleessa diinii bareedaa isinii kenne obboleeyyan isin godhe san laala rabbuma saniif jecha irra walii dabra dhiifama wal gaafadhaa walitti deebi'aa nu araaramaa isiniin jenna kana kasinirraa barbaannu jechoo barbaadeeti Dr. Asliin hayyoonni kennallee waan itti dabalan yoo qabaatan itti nu dabaltan. Galatooma ulfaadha dubbiin teessanuma sanii kanumaa isin eegaa turre garuu akka yaadatitti yaanni uummataati fi yaanni Haydarillee waa'ee birrii 300 san baruu barbaannaa Haydarillee dubbachuu isirratti yaada qabaa jira uummanillee waa'ee birrii sanii barbaaduu barbaada dubbachuu barbaada hundumaafuu yoo rabbiif jecha akkuma isin jettan isinii dhaabatanii difiniin afoonaa illaa jedhanii rabbiif jecha namni walii dhiise rabbirraa eeggata ajri yoo dubbanne keessa quuqa garaa kennaa dubbanne araaranu jedhanii isaanuma qabdi waan hanqoodha jettanii ustaazonni keenya asirra jirtan afaan lama osoo gaggabaabsuun taane dubbadhaa san irraan carraa Haydarii kennina. Dr. Asli kiya dhiifama guddaa wajjini bareedaa kiya wanni amma irra diqqoo bootaa wanni amma ganaa dubbatanii akkasitti waan laallu dhuunfaanillee keessattillee akkasii wal bira haa fiduu baannu malee yaada jirutti himnee jirra amma wanni nu isaan irraa barbaannu yoo rabbiif jechallee irra walii tarantu irra caaltu lakki waan keessatti himadhu qabaa yoo jedhanillee nuti namatti goonee dachii irratti ni laallaaf ammaaf ammoo afii godhanii waan hanqatte taan adeemsaan sirreessina amma haqiiqaan jiru obboleessi keenya abdii yaalatti hajamu amma namni nama lubbuu qaamni isaa dhukkubsatu ka yaalatti hajamu ka yaaluun isaa kana namni keessatti waliin mormine teessifnee isa san dubbii yoo ka qorru taate diqqoo isii akka namaatittillee akka rabbiitittillee nuun ta'u yaala isaa geessinee yoo wanni isin hanqate jiraate garaa isaan quuqe ani shaashamannee irraa dhimma kanaaf ka'ee dhaqee taa'e bootaa jirtu ila akkana jirtullee laalle waan hanqattee fi waan guuttellee ni sirreessina huma ammaaf ammoo wanni nu isaan irraa barbaannu ijoon rabbuma san laalanii yoo miidhamanillee galatni isaanii rabbi bira waan khayrii carraaqan keessattillee galanni isaanii rabbi bira laakiin ammoo social media irratti wal saaxiluun sun isaanin fakkaatu lachuu dhiifama walii godhanii ani gama kiyyaan tamiidhellee dhiifama naa haa godhu ta inni namiidhellee rabbiif jecha dhiifama godhe jedhanii tana araaramanii
waan keessoo yoo rabbuma sanitti dabarfadhe namni taa'ee dhugaa na argullee dhugaa namni na argu irra ta rabbii xiyyaa sanittu caala yoo jedhe tama rabbii goona lakki jaarsillee naa barbaadee dhugaa qabda jedhee bootaa wayii naa haa jedhullee yoo jenne homaa rakkoon hin jiru guyyaa takka lama ifaajinee birra teennee ila tana dhugaa qabdanne darzanaanillee ni kenninaafi garuu ta jaarsi laalu san irra ta rabbii kiyyaattu caala ani ta rabbi irraa argadhu san ta namaa san dabarfadhe rabbii arraballee naa kenne ta hayyoomallee naa kenne ta namoomallee naa kenne san ta eegana ammallee namni rabbiif jecha walii dhiisuu san dilii isaa rabbi isaa dhiisa jedhe san ani dilii kee rabbi naa haa dhiisu rabbuma saniif jecha biraa bahe jechaa san nuu haa jedhani ta achi booda jiraattillee anarra haa kaayanii ammaaf ammoo dhiifama wal gaafatu ta hanqise dhiifama naa godhi taati nammiiti ammoo rabbiif jecha sii dabarse sooshaal miidiyaa irraa ni kaasaa sadiin tana isaan irraa barbaanna Dr. Aslii kiyyaa akkasitti naa haa dhageettani Heydariif Abdiin jaratti maddabarsi Aslii sheekota irraallee yaadan kunini Heydariif Abdiin dhageettan waan ustaazonni yaniif waan ummanni olumaa hundi isin jiraa jiraniif waan dhageettan Heydar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي حقا في دوغان ودبسو إن شاء الله أستاذ طالبون تكا قد قمنا اللي لفت اللي اسني لله تكا ميدارة اللي اسني لله جراني أنهم دادور أمو أستاذ طالب وكا يفهم أنا أقول أني مكا كساني في مكا أمتكم مديدة ما خنانغا حجور بعد أستاذ عوفين أقول أمو يتر رباطي دورا أستاذ طالب abdii kiyya si jaaladhaa yoo ilmoomaaf siin lole malee yoo jaalalaaf siin lole malee yoo keessoo ufiitiif siin lole malee hamtuu sittin qabu hamtuu diinii duniyaallee rabbi sirraa haa qabu homaa gama kiyya ani si jaaladhu ka diiniif siin loladhu dhiisitti nama kaanu anaaf jecha nama tokko rabbi ibiddaa jahannamii na jalaan seensisiin jedhan tanasumatti illee naa qabadha sababa kiyyaan sababa xaalibuu namni tokko ko duniyaa tanarraa azaaba rabbi na jalaan seensisiin qaratu ayii qaradhe akkasi si'ii kee ilma kiyya jedhee silaalu obboleessa kiyya jedhee silaalu ka si jaaladhu siin loladha malee haqiiqaa siin loladha namooma ofii siin loladha malee hamtuu sirraa hin qabu akkasi quba naa qabadhu bareedaa kiyya. Ayyee ulfaadhaadha rabbi umrii isin hareessu mindaa namaaf dhiise rabbi isin haa kennu usaasa keenya umrii dheeraadhaara amma wanni jiru haqiiqatan nama dubbii kana jalqabarraa kaasee ragaalee waraqaa fi sekendii fi deeqaa wajjin waan dhimma abdiitiin wal qabatu waa hedduu waliin sassaabii waa gammaatiif hin deebisne hedduu qabadhee jira. Garuu ammoo yeroo nama laalu hayyoonni gurguddaan kun hojii fi dhisanii dalagaa dhaabanii kan rafan ammoo hirriba isaanii dhiisanii dadhabbii irra oolanii osoo hin baafatee wanti ijaaranii alaa kulli haali angabaabsee amma dhimma tokko ofa kaasuu barbaada. Akki Oromoon galanni nama dugda namaa koobee booddeen dhufuudhaa itti Oromoon gaafa mammaaktu amma dubbii keessa babba'u osoo hin taane wannan irraa barbaadu abdiin viidiyoo banee har'a daa'imni isaa sun bira jirantti fakkaata qarshii 300 koomishiniin irraa fudhatti koomishinii dheesii kennee yennan irraa fudhatti yoo jedhee daa'ima isaa viidiyoo banee haa kakatu Quraana qabeenan kakadhaa akka an koomishinii irraa fudhanne akka an koomishinii naaf hin kennine nin kakadhaa maaliif akka kennamu ragaa itti qaba kanarratti viidiyoo bahee yoo naa kakate waan duraatis waa hundaa hin dhiisa. Dhiifama Haydaroo kiyya Haydar bareedaa kiyya dhiifama si jaaladhalle si kabajalle dhiifama guddaa amma wanni sirraa barbaannu waa lamaa sadi waa'ee saniinatti kennadhu. Yoo qarallee siin jedhe innuu maxxansuu bootaa kana sirrii miti jennee fiixne ka kana boodaa yoo barbaachise keessoon haasofna bareedaa kiyya amma warri nu sirraa barbaan homa sanuu hanqatteef guuttee keessoon nu himatta sooshaal miidiyaa irra maxxansuun sin fakkaatu dhiifama nuu jetta waan sooshaal miidiyaa irratti haasofte maranii kaafta. Waan inni sitti dabree fi dhiifama isaa goota waan inni isa miite dhiifama nuu gaafata tanuma sadiin sirraa barbaanna malee amma nu asirra teennee kakadhe eeganaatillee birrii dabarse kanarra hin jiru dubbii haasawarra hin jiru yoo rabbiin laaltee karabbiif dhiiftuu Ustaaz kiyya Haydaroo kiyya tana feenanu amma naagalee bar hundaa fudhadhee bar waa isin jettan diduu fi miti amma waan na ta'etu
hawaasatu abdiitu haydar mallaqa na nyaati jedheetini haydar mallaqa na nyaati jedhee waan hawaasatti mee hawaasni illee nama dhukkubsatu irraa qarshii 300 nyaatte waan naan jedhee hawaasni akkasiin fudhateef malee an bar dubbiin lafattis dhumattu rakkoon qabu an ka barbaadu nin kakadhee lammaffaa immoo mallaqa isni galchaafamu osoo isin akkan ilaaltan mallaqa abdiidhaa qarshii 300 yookaan mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni geessu naan jedhee geessuuf qophiidha inni ammoo viidiyoo bahee daa'ima fi qabatee balaan narra gahee kun daa'ima kiyyarra haa gahu an mallaqa kana komishinii hidhee si kennee atillee komishinii itti narraa fudhattee haa jedhu mallaqa nama barbaadetti mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni barbaadetti kennuu fi geessuu hin danda'a. Kanaan ala immoo maqaa haga naga'u narratti maxxansee an jireenya kiyya keessatti wallaahi wabillahi asli wal beekna waliigaluu baannus guyyaa takka maqaa mallaqa nyaatame dhageessee Haydar Ustaz Haydar okay amma ila marhaba ima wal keessa nagalaan godin bareedaa dhiifama guddaa wajji si jaaladha si kabajalle amma mata duree san keeysan deemin yoo kaleessaa sii kenne jaalatee sii kenne amma sirraa fudhatuun ittiin jirtu waan kaleessa waliigalteen dalagan amma himuun sirrii miti jedhaa jirran hattinnataallee miti saamichaallee miti kalaas amma wanni nu barbaannu waan dabre sanirraa qoratu miti innillee akkana naan jedhe isin qoratin atillee naan qoratin yoo mara isinii gamte keessannatu isinii ilaala ofirra fudhan ufii ifaajee dhufee shaashamannee irraa dhufee natu isinii ilaala yoo homaa rabbii kiyya saniif jedhee biraa galee ani qorattanillee dhugama na argitani dhugaan sun homaa naan gootu jettee ta rabbiitiif bira ceetu qalbiin nama 22 asirra jiru kun du'aayii si haa godhu homa namni amma booda battala kana taa'ee haqiiqaa kana osoo dhaga'u waan hin taane sirra kaahillee homaa rabbii isa haa qajeelchuu jenna amma boodatti nam tokko mata duree kan kellee yoo kaase dilii keessirraa harcaasa nuu deebi. Ustaad. Hayyee doktor. Qaayidaan nama onlaayinii kana akka uummata lafaa sanii miti amma namni 22 kun hundi isaanii kama ilmaan keessan taa'aa jirutu haqiiqatan eedariin hattuu jedhaan kama dhugaati jechuudha. Kun waan koomentii jalatti argaa jirtan jechuudha. Amma dubbiin akkuma dheengadda anaaf abdiin dubbii agasamii fi dachii adda fagaattu sanuu isin fiddanii waluman nu araarsitan. Amma akki dhugaa akkamii yoo birrii kana wayiin bituuf walitti kennan namni yoo wallole walin faarsu magaala ilkaan kaarruu goota ko walin hin jedhu wal arrabsa zannii keessa aarii keessa yoo aarii marsimitti deebisuuf jedheen waan biraa haa bituuf itti kennee dubbii tana yoo abdiin sirreesse dubbiin garaan dhumatti yoo komishinii nyaatallee hin baqaqu komishiniin irraa yoo dhugan haqiiqaa Haydar komishinii nyaatallee dhuguma komishinii nyaattee fedha kiyyaan sii kenne aaree akka waan ati na gaafatteetti barreessee maslaan yoo mootu waa bituuf walii kennanillee dhuguma irtaan abdiin dubbatee yoo xumurtanoo maal gootee qabda yoo komishinii nyaatallee nyaate yoo nyaatin illee mootu waa aareetumaanin jedheen malee hin nyaanne obboleessa kiyyaa yoo jedhe namni abdiirra ilaalu jiru dhugalleen akkasuma akkasitti malee hin fayyidu dubbiin Doktor Asli Kia. Namni komadi deebisanii kun koomenti dhiifama amma akkinu goonu qoya Abu Dharri na dhageeffatume Abazari na dhageeffatu amma wanni jiru maali beeyta yaanni Doktor Asliin kaase bareeda waa malee tokko gaafa dhugaa Haydari ni baafna jenne waan Haydar abdiin jedhe guutu qoratuun dirqama akkana naan jedhe meeti laqa dabarse jedhe meeti waan akkasii yoo dalage jedhe meeti yoo jenne martinuu nu gamana orree haqa galchine kaan akkasi dhiisuun hin taatu wanni ammoo zirziriin takka fakkaatti malee dhibba uf keeysaa qabdi doktora kiyya sii galee wanni nu baasu maali yoo rabbiif jecha waan jedhe san anamma waan jedhe san keessa yoo miidhe dhiifama na haa godhu yoo na miidhee jiraate rabbiif jecha dhiifama godhee fi taan keesson laalla yoo jedhin
أمة هواسا كينن لي أما بودا نمني وان انتاني نممت أنسيتي وان أتنا ما نمت سرب بسين سيها قودو جنة درا سيها قجل دعاي قوني ودد سيها قودو نه دعاي قوناف كانان ألتي يو هايدري رقابابني تابدي اللي غنا باسوف ديمار إسي كانان عمري كينا قوتو سوشال ميديان تنمرت تيم نمالي أسينغل وانا كان اللي نانجد ناقافتا جترتا هنجد مي رقا مالي مي رقا ورقا تفيد انفيد والي يو ولرقنا قيافا الدانقلا نواني نو أرار سومالي أتن لي متدوري سنكاسون دوغونغورا yoo hanqiftellee keessoon fixannaa rabbiif jecha bira tariif namni mata duree kanaan alatti haydariinillee hamatu abdiillee hamatu nuti ummata keenya wali sufnee biraa deemna metedii kana keessa ture bareedaa kiyya Dr. Azli kiyya tana dabbi specialization ittiin qaba ummata keenya karaa kanaan deemna sheerriyaan maal jettan ana waan garaana nyaata jira wallahi annama asira nalaalu kana keessa akka qaatitti nama haga yaada heedar jibbun qabu rabbiin na shaahida abdii wallolleen abdii kaleessa dhufe kana naa wayyaan wallahi heedarra ani immoo dhuga garaana nyaata dhuguma isinitti himaman amma heedar ijoollee biyyaati obboleessa kiyya yaanni kiyyaaf ka isaa guyya tokko walii galleen beenu kalee malee dheengadda bar yaa'ii karoora naarransaa ture mucaan kun namni asimarratti feemasii ta'ee fi geemii taphatee fi rakkoo ummataatiif gargaarsa ummataa hin beekuu jedhaa ture anaa miliyeenan ganda meeqa gargaare tana waakkataa ture mucaan kun isini galame innummaan sagantaa qabee jaarsa dhiyoo kana makkaan geessan akkaataa birriin kaashii bu'aanatu gasti isaa seenee sirreesseef akka waan narra beekuu na arrabsaa ture heydar waliin feenu haqiiqatan garuu mucaan kun nama kuma diidami way duratti hattuu 300 jedhama boru yoo obboleen isaa dhukkubsate innummaa yoo dhufee ummata kanatti hajame miidiyaa kanatti hannaaf kijibaan maqaan takka sibannaan wallahi ummata keessaa galte ila waan heydar waan abdiin jedhe hunda dhiifama gaafatee bakkeen tun sirraa'u qabdi yoo heydar yaaddan ani yoo akkatti la jumnaa ooyii fi godhan homaa rakkoo hin qabu garuu egeree mucaa kanaa yoo birrii kana mumkin yoo waabiti jedhanii itti ergan amma yoo nyaatallee rakkoo miti qajeelfama takka qofa godhaa isin jedha doktor yoo irraa nyaatallee nyaatuun isaa kun abdii bira jirti abdiif rabbiin bira jirti yoo abdiin ergatellee ina bakka tana garaana nyaate walillee kakachiisuu baattee ijoolleen qoy abdii kiyyeen dubbadha walillee kakachiisuu baattee anama akka qaatitti lamaanuu ija kiyya kabitaati kamirgaati wallaahi garuu an heydar irra abdii naa wayya yaanni isaa naa taya posti isaa koomenti godha sheer godha takka heydari koomenti barreesseen beeku jiran nagiyya keessatti ina abdii kale maayyuu kale iyyuu barreesse fi ture warra nageenya keessatti sodaatte naa ergiyanii barreesse koomenti kaleessa barreesse fan because gargaaru ni barbaada obboleessa kiyya garuu jarri kun ufumaa aarii jidduu jiru dhiisanii walii galanii oma rakkoon qabu bara amma nuti anaaf abdii miliyeena 10 meeqa jidduu keenya garaagarummaan ka jiru bara walitti araaramne bara yaada keenya waliin nu araarsanii addaan galle ijoolleen kun lamaan ufumaa keessaa walii laafa ummata keessanillee cinqina ummata boru itti hajamtan olomaa'ota abboota keessanillee cinqina abdii fi heydar walii gala waan tokko nuu jedha dubbii kanarraa fixa dubbiin lamaan bira jirti jechoota heydar jedhaa ture mootu abdiin jedhaa ture anillee jedhaa ture abdiin dhiifama gaafanna garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana miidiyaa kanatti namni kijibaaf hannaan siimnaan idmeelikii mataa ol qabattee deemtu haadhatee gargaaruu hin dandeettu wallaahi bakka tana walitti nu araarsa. abdiin jetta abdii kiyya walii qabattee jetta dubbii takka doktor asliin dubbataniirani waan irra deebuun qabu tagama abdiin dubbii tana sirreessuu danda'uudha. tagara lammataa ustaaz Abdurrahmaanii waa jechuu barbaade ustaaz Xaalibuu waa jechuu barbaade rabbi jazaa isinii haa deebu waa lama nu jalaan godhina wanni lamaan nu jalaa gootan amma jama'aan kun tokkochi waan isin jettan keessaa ba'u hin jiru anillee hin ba'u hangafa keessan ta'e babbaa keessan illee ta'e rabbiif jecha isin jaalanna garuu dubbiin amma asitti namni 24,000 jedhaara malee namni tiktookii kana fayyadamu dubbiin takka kaanaan keessattuu mana aslii kanatti kaanaan nama tiktookii qabu guutuu walgaa mana miliyoonaati miliyoona tokkoof 900 qabaa miqaallichi kana hunda walgaa nullee as keessa jira miliyoonaaf 900 kana keessa nullee laakkaateeti tamaam kanaaf amma
دبيتنا لالي كيسان فيتي تا غرب الريتنا فيتي وفي إسني قبا سجدا يوكا أمو متنا ستونو فيتا وان برانا نفندورا كيسان لابا تنجو سبب مالي جنان دبسدي تبرا ورغسا السنرا أمو نكريف ناغل آدم ربيتو أنكرا دفين أنغلو ناغل تابلا وني بار مشاهدتو قرنا يتشباثني أستاذ أما يولالو أداك إني ونجد وسندا والله نانغل إذا اللي منك يأكلو برسابولا نما كما قلت كما نما كستوري إما برسان دفنيتو مال النجر يأسيتو ماذا تقول فيه هيدر دبكما دبسدي جنان سلا هيدر تبريها غنارا كثيرا جراتوري والله أما ريف ناغلار ما نبراتي اللي أكلو برساني بر والله ما بريسن كناف أما وننا قوتن حواسا كان توان كان بربادام مجان أفبتش أيومتي والرمقستي إساولي انتاو كان قوت ما هتون ونجلن يون تنباني آدا ميديا تيك توكي كان الرا ورشا فانتشي كوتين جرما أكنا كناف وننا قوتن كيسام فتا تنجتشو تنا يوكا فيتي إسيني قباسا إدانوما فيتي إسيني قباسا إسيني رافودان رفتني يو أصلي تلهم تاني أصلين فيديو تكتي هجتي الدنيا تنقوتونو نرقيت يوكا قستير رفتني أفاد لما يو دبتن نمن اللي جرات شوباتو نيغا يو أسير التلي إسيني تلودو دي هرّيغا كيسا سينا جتني جتن أكام جتن تن أمهو لكي دوغان تنا جرأي يو أبدي نلي دوغا جرو أما باسا أبدي نفر جراني أبدي كدا أبدي دكتور مينا وفورو جراتناف وانتنا كستي كبرنا جرا أبدي أتنفوري المكي أبدي رقاسا أبدي نادبتني دكتور مي يروتك يفهم على اللي بوهدا دكتور كاكور نسر سواء كان واتن تول مين وبسا أيشي واق أجيل فنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakka sirnaawii keessa jirasanii fi bikoosi wanna jedheetuma waan kana furmaata way kaa'uu fi wanni kennu amma dubbiin bakka lama jirti walaa hubannu heedar obboleeyyan tiyya marti keessa nun hubadha tokko wanni hadha sagantaa kana bakka kanan nu deebise wadhabbii keessan kan dheengadda sila jaarsi fudhatanii ustaas xaalibuun fudhatanii isaan usuuneen gara miidiyaatti bifa haarawaan as deebi'etu waan kana hundaa margisiisee dubbii kana ustaas xaalibuullee as deebisee nullee as deebise. Waa'ee warra abdiitii fi dubbii dheengadda murtee kaayamee ati doktorillee hojii manaa isaanii kennitanii nullee itti kennannee jennee dubbiin achirraa jijjiiramteeti ajandaan biraas dhufe. Kun dogongoraa balleessitanii hanqiftanii osoo nurraa waa deebii tokkoon fudhannee bifa haarawaan fiduun dogongoraa jedhanii ganama dubbatan doktor ustaas xaalibuun jechuun clear waan ifa jiru jechuun kun. Inni lammaffaa waan amma kaa'ame kana waa'ee heedarii fi waa'ee mallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee ani yaadu akka kiyyatti isini doktor heedarii abdii ustaas xaalibu keessa waan kana dubbisa haqa mucaa kana muumaa tartee hin qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20-30 haa ta'u haqa isii baafnee waan meebii akkuma amma asirra haa bahu yoo jettan akkuma ustaas xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a saa dheeraa nama fudhachuu danda'a isaan irraa keessaa wal argitanii isii sanillee ila akkana jettanii dhugaa asii deebitanii meebii viidiyoo iyyuu dalagaati yookiin ammoo asirrattuu deebi'a daqiiqaa 10-20 waan akkanaati jedha sanillee akkasin nu araarsaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maara koo qaba yoo koomishinii kennanii waa bitu itti kennanii achi namni fataa kafalee. Eshi dubbadhaa ustaas xaalibu heedarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. Amma waa takkatti goona abaazarri mee takkatti na dhageeffadhu abaazarri dhiifamu. Abdii takkatti irraa fuuna waan ibsisa irratti. Abdii irraa fuudha. Ilame abaazarri mee dhiifamu jechuun amma jidduun abdiitii fi haydarii waan taateef si dubbisna bareedaa kee dhiifame. Abdiin waan kana irratti waan isin furu qabaa yoo nuun jedhe takkatti yaada nu haa kennu. Bara balbalti ummanni keenya hiikamuu nuti bar maa sanduuqannaan ta'ee dubbiin kun akka nu barbaadu laayina kanaan nu.
Abdi. Hayyee galatuma. Egaa hin jira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaa na dhukkubachaan ture. Sodaanneetu maaliif akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama. Ta'u rakkoo hin qabu. Wanni kun gaafa sana kan jiru rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee ijaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani ayisii seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuun dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana ustaasxaan yoo faar galii. Dhiifama. Namuu beekan. Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyifamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana ammallee deebinee kakadhan dhageessifnee qodaa jechuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhan jiru ergaan hin ergadhe hin jiru qodaan bitame na bira gees immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kana fi poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenyillee dhageessisuu nu jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif an amma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon fin'aa gubbaa kanatti of yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni mee sheexxaar takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jallee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Taahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo xaariin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee naan xiqqoo mumkin anarra waan beektanitti fakkaata. Abdii waan amma jedhee kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheeti haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummataallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan dhugaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa gahu illee qura'aan rabbii qabadhee kakachuu nan danda'a. Haa kakannu ustaas haa kakannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haa dhaqqabe. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u. Jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheek Taahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatitti adeemne Sheek Taahir. Yaa
إن دقها ما يادا كان رت يادا مال قبل كرا ديرا ميلة قبابسا دبي ديرا جارسة أرارسا جدني نمني أقوم في اللي يو ولا بربي إنما قبني كلا يدو كيسن سينو أقوم في اللي يو دلني ربي إنما قبنان برا دبرا نمني ولتبون الرامتي سلا أنا كانت فكاتتي وما يسنجل قبل جتني ربي جتش إر ولي دبرا كيس إنسان وجت سنتو على تره ربومني سني ربومني تن ميدام وفي اللي وفي التجاب سني ربي جتش إر كتسن تجعلته هنجرتو أكم ربي قرآن كيستي سورة على عمران كيستي نتي مسد سلا يسيتو جعله جربون إرجولتي بواني إشري اللي قتا أبدنين بيكا نمني برا اللي قتا أبني بيكا همة تسينا ولتنبوينا كون كان الرادور جيجر كون كان الرادور جيجر جدو كانت تغنو ترك كان اللي هم بيتن جرنا إرجا نمني أسر رجل كون قوتون يرو إسا فيتئ أسر آرسا قديتا أرارا كيساني بدوفي ربي قرآن كيسات اللي وين أرارا دبتا مجرى كناف جركن أنا كانت فكاتو تأسمرتي دبينتون ربوم من بر أسو كتم تباعي غاريدا زرزري كيس سينة وان برات هودن ده كنافو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ربين ورئر ولي دبر رجال دجل والروان غاري هجتو جال دجل قباب مت جركن كليس اللي ربوم أفجتش والقبطات الانتران والدقرات الانتران أما اللي جيتشو ما قباب دو أبوليسو ماري أنا اللي سميته عفوا لله أتلي نميته عفوا لله أنا أبسي أبولا إسلامتي جدوك إن شيطانات سيني إرى ولي دبر جدني إرى ولي دبر جدني في دوك بنتران واللبين الرامي تقاليسة توري جركين أمني ولا جيسينا ولا راج جيسينا كاننا من درنو أو في ولي قدي والبر اللي دايتشو سنكتال الله هنجرو كناف أني أنكب أسمرت أو في ولي جدامي دعائين قدامي أجندان كنت أمرامي wanti taanu tosoo cahamee kan jedhudha malee gana erga asirratti ba'ee gadi buunee keessallee xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Ustaz Xaalibuu dhiifama isinitti hin deebi'e. Mucaa danee isinitti illee bilbilaa jira mucaa inni ragaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasni illee hubachuu qabu. ملقنا سامين جنيجو ملقا مقادني جدامتو إفما أيدر كيا إفما أما أنا ما سودان كي يقدم بالبل إسبرة تروان إفما ملقا في ساعتي دبر فتي إسا سودان كان إفما دبي أيدر إفما قد بريدك إفما قد إفما أما وعلامة توكو yoo nu deemsisa jenne gadi buunee haasawu lafarratti yoo tarabbii tanatti fitnaa jenne afii olii goosisu ammoo waa takkatti doktor Asliin illee warri wallaayinii kana jirtan illee waa takka isin hima anam haqiiqaa jara baase namni yeroolee sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uma jiraata. Abbaan komishiina guyyaa waan haganaati mallaqa haganaati birrii haganaati torbaanitti akkana daqiiqatti haganaan hin jiru. Laakiin ammoo namni waan dalage tana keessa intarneetii guuta. Hoteela ta'a. Hoteela qabatee ta'a. Nyaata nyaata. Kuni waan ifa jiraati. Namni fakkeenyaaf dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin mana yaalaa hospitaala taa'u kana Haydar bar konkolaataan jidduu kana keessa deemaa naaftaa guuttate. Intarneeta guuttataa bar. Hoteela bula yeroo garii manatti isatti mijaatu deemanni isaa hospitaala irraa fagoo waan jiruuf hoteela bulaa bar. Wantoota garagaraa nyaata guddootu jira bar. Namni waan kana adeemsa jiru kana laalee nadaaja namni kun itti baasa. Intarneetatu jira, hoteela bulu jira, nyaatatu jira. Ifaajjeetana baasilee baaftu kana haa cufu jechaan kenna malee wanni hattinnataa wal qabatullee hin jiru. Namni qaaquu barateeti malee. Abdii yoo 300 miti 500 soo fudhate akka nama tokkotti taayidar birriin 500 kennuusu yoo dhugaayyuu taate waan inni nadaajaan waan inni intarneetaan yookaan hoteela buluudhaan yookaan iddoo wayii dhaquudhaan yookaan haaluma kana mijjeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii bahu malee
baasii hattinnataa wal qabatu miti rabbii keessan sodaadha hawaasa kiyya warri online irra jirtan waan kana addunyaa tana addaan diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu kanaafuu wanni kun osoo argame illee hattinnata wayituun qabu waan hattinnata qabuu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ufiitii baasa amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa taa'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhe yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bar waan ufii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee intarneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii sooftimman bara danfa namni yoo aga danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa mana yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara. Wanni addaa Haydar Abdii bilisummaa dalagallee hin jiru wanni hattinnata jedhamullee hin jiru osoo birriin itti argame hattinnata nyaatne wanni jedhu hin jiru nama kaayoo ofii akiraa ofii gurguratuu barbaadu nama rabbiitti hin amannetu hattinnata wal qabsiisa malee kanaafuu wanni kuni waan abdii Haydar Abdii bilisummaatiin eegalamee namni yoo intarneeta waan akkasii dalagee jedhe intarneeta kan kiisii keetiin guuttatiin jedhee namni namaan jechoon oma jiraati. Kanaafuu tana dubbii osoo karaa kanatti uummatallee irraa qabne. Waan takkatti dubbadhu waan takkatti ho'i dagadhe dhiifamaa wajjin. Eeshi. Dubbachuun gaarii natti fakkaata. Bakka umraa sanirratti tikeettii wahii Haydar naamuri jedhee natti ergee anis nama mursiisee fi ture. Tikeettii sun hin gubate yoo tikeettii gubate san naa kaffalanillee jedhellee Haydar dhugaa tanuu haa baasu ayyaala isaanii isaa irra ture sababa saniif tikeettiin gubattellee yoo jedhee sababa saniin birrii kana jarrillee kennaniif yookaan dabarsaniif dhugaa tanallee nu haa baasu dhugaan hin barbaachifti waan ta'eef waan san ammoo ana natti kaasee ture wanti sunillee hin jirti yoo dhimma kan wajjii wal qabattellee wanti sun ifa nu haa baatu bakka tanatti yaada jedhu kan dabalataa qaba. Asli. Mee jarraa nuu kennitanii eegaas waa dubbanna. Abdii dubbataara abdii yee maal jettu? Caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullahu khairan namni egereen Haydar yaachisu jira namni egereen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii kiisii kodhaan fudhanne Haydarii naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii hin hojjetee koomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallaahi hin fudhate bakka maaliidha warabbal ka'aba kijiba. No. Ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fixa. Haydar dhugaa dubbata jedhee yookiin soba dubbata jedhee nan fixa akka please. Waa Allah nan fixa. Dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkuballe bakka baafsanii walitti araartu. Garuu akka kootti This Amber Lal Doctor Asli. Ati maal sinnaa kenna miti carraa aslinnaa kennaa jira miti. Haydar. Sina Haydar dhageeffadhu kaa. Carraan ka abdiiti Haydar. Abbummaa hooggansan lammaffatti deebu jira bar. Lammaffatti deebu jira. Anamma dhugaa jirusin ta'e. Dubbadeen finne nafitti. No. Gidduu narraa qabani ka Haydar hin dubbataatillee sii kenna deeqa Haydar dubbat. Maali Haydar jira sorry abdi dubbat abdi. Ayyee waan gaariidha. Kanarraan kan hafe an akka nama tokkootti akka namaatti wanna sana posti gochuu koo yaada dubbattu abdiyyee bannaati. Ishi dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishi keessatti gara nyaattee takaalettu caala dubbadhu si kenna. Akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun ni dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore. Beekamaadha. Baay'een dogoggore. Maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala. Kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna. Anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba. Innillee waan hedduu qaba. Ragaa keenyallee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu. Kan saallee namni nuufa ilaalu. Mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees ni jedhu. Waama sheeriyaan nu eeyyamtiin kakanna. Rakkoo takka illee hin jiru. Dubbiin dubbii afaan u'uu fi dubbii
Anna jechuun bakka waan baay'ee haasawuu hin fedhu asirratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa. An akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun. Kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidhoo. Dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu. Cabii doomii waliin jennee hin beennu. Kaleessa ganama bilbilee fi Haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse. Waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadha naan jedhe wallaahi inna bakka ani immoo waa meeqa keessa jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessa jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera. Assalamu alaikum. Amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef abdii kootu deebii nama harka darbiteen deemee. Riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu. Abdii qalbii ustaazota ofitti cabsanii kootu deebii abdii. Lali ustaz asli mallaqa kana akkuma reefu ustaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'ee osoo oliin baahin dura ustaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti duulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jenni haqiqaan jiru. Mucaani tikeetii sababa isaa osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu haasawa wannoo miti amma inni maal jedhe amma dubbii amma inni maal jedhe amma inni maal jedhe jedhettis anattu miti garuu hattu siin hin jenne inni gabboo eefi miti dhugaan hattu siin hin jenne inni dalagee komishinii fudhatee jedhe lakki dalagee komishinii fudhannee waan kana naabiti yee natti kennee yoo jette ofirraa dubbii mulquudha. Lakki aslaan inni tikeetii dhimmi amma dhimma keessa malee waa'ee muslimaati miti. Waa'ee muslimaa kan miliyoona 16 ture sanii sunillee maa ittiin uummanni kun hin galateeffanneedha galatoomaa jedhe. Amma 300 kana dalaydee fuuraa kee fudhatte moo waa biti jedhee sitti kenna allaqe. Ofirraa buusi karaa kana qofaan kaate ofirraa buusuu dandeettu. Haqiqaan dhugaadha lafa jiru ani haala barbaachisaa ta'een kachuu nan danda'a ani mallaqa inni halaala barati yoo fuuraa kiyya fudhallee jette kun isaan sitti mani. No ani si jammari komishinii yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishinii qarshii 300 dhufu. 300 kana maa irraa fuuta hidha. Warabbal Ka'aba ani irraan fuuni. Risiitii jiraan kun risiitii warabbal Ka'aba ani irraan fuuni. No risiitii jiraachuu jechuun bara. Heeydaan dhaggeeffadhu. Ina an akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. 300 kana waa biti jedhe si kenne moo na dhukkubaa yoo deemtee keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkubaa yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo komishinii si kenne. What the reason? Maaliif seene akkaawuntii keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seene? Wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennillee hin beeku anillee fudhachuu illee hin barbaadu. Maaliif seene haa deebisu? Maaliif seene? Kakuu bira maal ayna waan seene hin himtu ati? Na dhageeffadhu haa doktori sitti mu jira baro. Jaafummaa maal wareetilee rakkadhe namoota Haydaroo kiyya dhageetta. Oo ustaaz. Amma Haydar na dhagaa jirtami? Ila jira ustaaz. Na amma haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 300 sirra seene museen. Birriin 300 seene. Yoo komishinii ta'ellee haraama. Birrii 300 san maaliif sirra seene? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi of hin beeku ture guyyaa 3-4
ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef. Mallakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyya illee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammana hin jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatis ni beeka. Namni kun ani sumuni cabdu baasilee yeroo san inni dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee jennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisu kun wallahi daayipiriitti uffisaa waliin bu'aa turre. Gaafa san osoo akkasii waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesiin mallaqa deebisuu didee tikeetiin kana harkaa gubate. Kun darasanii Haidar. Dr. Asli. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaan lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetii sii kafala maatiin jedhe. Haa himatuun beeku barrakkoon kee. Akkas hin jenne. Walla akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif sin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif hin barbaadu. Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli. Tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetiin narra hin lagaa gubate. Tikeetii gubachuu isaa tikeetii kana kanaa murellee Xaahir Galatooti. Sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha. Hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra gallee jalqaba itti meeqa kun asirra waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii. Dhimma kanallee itti meetiin jira. Dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekani. Waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti. So tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale kennaa lakkiin kafaltuu jedheen. Wallaahi wabillaahi watallaahi akkaawuntii kiyya. Fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda. Mucaa addanee sanillee yaama. Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetiin mallaqa akkaawuntii irratti galchee jechuudha. Maayoo kan koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti Haidar. Bahee kaachi egaa bahee bare maa inni sitti mujjiraa bare mallaqa nagaafatee galchee fi bakki irratti wal'aamne bare nagaafatee komishinii kennee fi jijjiire garuu rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sucuudiirraa bittee naa fidda naan jedhetiin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan. Tamaam sana booda na dhaggeeffadhu kaa. Sana booda anaa Sucuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sucuudii deemu maal sii bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu wocii akkan baasillee quba qaba namarraallee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasillee tilmaama keessa dubbiin akka irraa miti gaafa sani. Mucaan kun baaseeraa dadhabeeraa. Jechuudhaan mallaqa san ni dhiisee jechuun dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhaqee gaafadhes hin qabu. Kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee. Ni gabaabsina asii namoota gurguddaa asirra jira. Ni gabaabsina. Haa ta'u gaa. Abdii maal jedhe? Dr. Asli. Abdii kiyya abdii naa obsime. Odoo abdii dubbisuu baanne Dr. Asli. Dubbadha Ustaaza dubbadha ishee abdiin cuumiitu godhate dubbadha. Hello. Dubbadha. Amma yaada argiteemi. Oifi goosisa yaada agarre. Sagaleen kee jira neetworkiin ammallee natti de. Oifi goosisa yaada agarre oifi goosisa. Yaada argitaniimi. Ya alhamdulillah. Amma Haidar kiyya. Ustaz.
amma wanni jiru amma dubbiin bar karaa atillee waan ibsatuu qabdullee ibsatte waan dubbatuu qabdullee dubbatte ani komishiina jedheen gaafanne is okay namni komishiina ati gaafatu nillee komishiina jettee atillee hin gaafanne eega jettee sun dubbiin eega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sittaa kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jedhu maxxansuu dogongora jedhee eeganni kana keessa dubbate atamma Haydaroo kiyya gara biroon deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin haa furu duniyaa akiratti illee kana sinirraa barbaanna atillee hattuu miti humnaalee fudhannee Ustaz, isinirraa fudhadhe laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamuun bifa seerrillee hayyamuun irraa naa fudhan miilee 24 irraa gaafa sanii araarama rakkoon tokko illee jirumarraa fudhadhe amma komishin amman barbaada ahun aydaleen komishin kuma dhibba sadii kuma dhibba sadii wallahi ani namoonni ajirta hundi keessan dhaggeeffadha ani wanni gidee abbaa fedhee wallole namni nammoo anneef wanni ani itti milkaa'uuf nama diin rabbii qomaa qabuu fi nama umriin narra guddaa harkan darbu harka olomaa'ota kanaa hin darbinaan cubbifamtanii abdii fi heeydarillee ijoollee xiqqoole harka namaan darbina yoo isin harka nama isin olii darbitan rabbi isin dalana wallahi an akkasitti itti milkaa'u waa meeqa ibin asirratti nama rafsuu qofaa mi lafarratti rakkoo fi musiibaan sin mudatu abbootii keessan kana harkan darbina waan gaafa jaalattan walii gootanii namni gidee rakkate gidee walitti aare dhibbinima wal gara amma naamni asirin gidee meeqa wallollee saahimu hin araramne manaa manfaa arga kama asirratti wal arabsaa ooluu kana wallahi ijoolleen maan hiriyyaa kenna gidee dhuftee walumatti araramne isin gala miti dhumate wanni tareera qilleensaa kutuun yoo isin bor walitti araaramtan ajandaan kun hin bada isin qaayidaan nama miidiyaa irratti wallolee dhufee yoo ati wajji nyaatte deeggaraan abdiitii fi deeggaraan heeydarillee hin araarama amma rakkoon jiru hundi keessanuu obboleewwan kennu lolli miidiyaa mootu lola sanyiiti miti lola lafarratti jaartii wal jalaa fuudhanii miti lola dimbara waliin dhiibanii miti miidiyaa irratti namni gidee wallole ka wallole sun lamayyee wali araarame garee ka goree fi gooxii qabateetiin heeydariin jalatti abdii jecha heeydarin arrabsuu fi ka abdii jecha heeydarin jecha arrabsullee in araaram waan ta'eef isin araaramuu ta'a amma jidduu kan jechumaa fi jazakallah irratti dabalaa heydar ishi heydar Azim. heydariif abdiinillee anamma waan duraatii miti isin lachuu balleessaa tokko tokko isinii kenna balleessaan isinii kennu maali abdiin in fudhate hin nyaatee jechi sun xiqqoo isii adeemsaa miti eega fedha keetiin galchiteef tokko jedhe heedaroo gadhiisuu san dhibbaaf dhibbatti balleessee jira jedhe abdiin barreeffama gadhiisisan dhibbaaf dhibba balleesseera jedhe lama achi kadhatan waan takkan dubbatina qara ummanni illee ka jedhaaru hattuu hinatee isin jedhaniimi hanni sun sirraa ka'e naa kennitu malee hin jenne kana naa hojjattu malee hin jenne waan biraa waan isin keessaan waan naa biti jedheef waan naa hin bitin jedhe keessaa miti inni illee ergee jira jedhe ati illee ergee jira jedhe rabbi isinaa kabajju isin lachuu amma jecha ustaaz xaalibuun qaataa qalbiin na cabaatti wallaahi doktor ansliin ammoo irratti dabalee onni nama deesse wanni namatti yoo nama bu'e nama mo'adhuuf ulamaaf nama guddaa irraa goraa hin sodaadhu wallaahi hin rifadhe amma abdii viidiyoo ban heydar abdii jedha heydar viidiyoo bana heydar wayya baaba bani viidiyoo wallahi bana baaba eega sin jettan kun bakka kee kana ol deebis bakka kee kana ol deebis ايوه امو ادرا وان كوميشنر سن قفل سنا جبا دوان تان وان تكن دبتين بنادو فيديو اي اصل يا قايد الفيديو بناتو في اوبسنا ناس يجي ناس ابا اوبسنا نا اوبسنا نيكي انا اوبس المجبا وانا موامن مال كيس جيران اي دار بول كان جيرو
Herree godhee faana obboleessi komishinii miilee Herree afurii eeggisiis. barbaadu. Obboleessi kan kee ila na jalaa qabdi. Obboleessi kan kee Abdii Raggaasaa waan Haydarii irratti ol fuudhee barreessuun kiyya sun osooma fedhee ta'e dhibbaaf dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate. Ulamaa'onni as jirullee hin hannee hattuu miti Haydar jennee ragaa sii baane. Waan ati hawaasaa hojjaa turtee illee hin beeknu. Ammaan hanga dura sheeka jala dhaabatte xaalibuu fi hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa waan namiite sii dhiise waan si miidhe naa dhiisi dubbiin dubbii akhiraati jedhee qaataa dubbataara xaalibuu ridallah. Kanaaf daqiiqaa tanatti amma nu furi waan takka hin dubbatin. Na kabajjitallee si kabajjallee guddiseeti. Waan takka sirraan barbaada. Baaba bar an dhiifama siin gaafadhe bar duraanuu Ustaaz Xaalibuu illee gaafadhe. Achi booda waa baballeessitee dhiisiituma amma dhiifama gaafadhuuti. Abdiillee waan namiite dhiifama sii godhe waan si dabarse atillee dhiifama naa godhe. Rabbiif jecha. Kalaas bakka. Beekee bar an dinnee bara wallaahi baabaa hin kunoo yoo barbaadan dhaabbadhe dhiifama gaafadhe garuu eegata akka maqaan kee koomishiniin ka'e koomishiniin miilee afurii kun naa haa ati kennamu. koomishina naa kenni jette na jalaa qabi ati koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu abi mucaa walad na jalaa qabi koomishina naa kennitu malee siin hojjedhu jettee ati dinnaan siin kennamne na jalaa qabi. Hin dogoggore haa jedhu kaa takka amma Abdiin illee san hin jenne na jalaa qabi dogongorri lama hin jirtu. Adaa hagan wal jala dhaabanna Haydar silkii cufiitii amma kasiin jedhan si possatuuni balleessaa jedhee fudhateera. Argaatta hawaasni illee dhugaa kan keessii argeera. Ati hin hannee osoo ta'ellee baasii baafte atin beetta. Atillee beekuu baattu namni waa hojjetu biyyatti akka kenna miidiyaa irra taa'een dubbatu. Olii gad deemee hojjeta. Ati karaa hospitaalaa deemaa turteetta. Reefsheen irraa dubbateera. Osoodhuma jetteeyyuu hannaa miti jedhamee dubbatameera. Ka ati dubbatattee caalamoo ka ulamaa'iin sii dubbatee caala. Ka ati argatee caalamoo ka namni sii arge caala. Amma hawaasa kana muluu cinqin nama 27. Nullee kabajji. Mucaa kanallee kabajji rabbiif jecha kuunnoo abdii waan ati na dabarsite sii dhiise waan si dabarse rabbiif jecha naa dhiisi jedhi tana sirraa barbaada ilma kiyya. Haydar. Haydar si eegaa irraa bar. Amma barama bakka dhiifamatti gaafachuu kanatu naan galle maaliif dhimmi kun dhimma musliimaa ustaazawwan gurguddaa akka raayyaa abbaan macaa Ahmadiin Jabal jallisuudhaaf maqaa isaaniitiin mallaqa nyaachuudhaaf waan godhamee fi waan seerame guddaa kana hambisuuf lubbuu kee wareegama godhe ummata musliimaa kana. Laa ilaaha illallah. Haydar. Rabbii kee sodaat. Yoo ummata ijaaruun barbaanne nuni faajessinii dhaabe asumatti. Haasawa iddoo sirraan feenu nama. Maal bakka kana caala maal yoo dibdee hin fedhu jedhi bakka nutti hin taphatini nuti ashaanguliitii nu godhini. Haydar. Maal jechuu kan keeti? Haydar sirri hin jirtu bar. Haydar amma sillee yeroo tokko namni ofii beeytaa yoo beekellee yoo wallaalatellee namni namatu nama qabataa asliilleen dubbadhu. Haydarii kiyya tokkoffaa namni ofii namni hagana gahu namni akka Sheeriyaadii namni akka Ustaaz Abdurrahmaanii waan wahii osoo atuu hin balleessin balleessite yoo siin jedhan ati haga feete beekaallee ta'e siigalee armoota keenya ta'u hangafa keenya ta'uu qofaaf ani osoma sirrii jirtu osoo beete iyyuu wama isaan siin jedhan fudhatuu fi qalbii isaanii gammachiisuuf eeyyan jettee dhiifama kana fudhatu qabda takka jedhu lammata abdiin hiriyaa kee ta'uu kaleessa gaafa inni shahaadaa qabaterraa obboleeyyan islaamaa obboleeyyan oromoo shabaaba akka walii taatanii waliin deemtan waliin bareedanii gaafa inni fayyaa qabu bakka hunda waliin argamaa turtan wal biraa bareeddan 300,000 miti miiliyoonallee walii gootani waa warra koomentii hattuu jettu tana laaltee obboleessa kiyya garaa kee illee fageessin qalbii tee illee fageessin yoo dhugaa walitti muutaate tokkoffa sii fi abdii jidduu diinummaan hagana gaffagaatee aalimni isinirra taa'ee isin kadhatuuf tokko illee hin jiru wallaahi waan miidiyaa ta'eef malee waan koomentii ta'eef malee osoo har'a Ustaaz Abdurrahmaan bichaa fi Sheexaayir Galatoo bakka jirutti mana kan keetitti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti wallaahi kakadhee sitti waan miidiyaa ta'eef waan laayivii namni 28 dhaabatee daawwataa jiruuf har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddatte malee dubbiin tun salpha takka lammaffaa fuulduraaf nasihaata akkasii dhaamaan
ati Itoophiyaa keessa jirta. Reefa Ustaaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran. Namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenzilli tiraanispoortii meeqaan akka deemamuun beekama. Hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti hima namni guddaan. Yoo namatti himan yaadaanuu namaa gala. Warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira. Reefa Ustaaz Xaalibuun tiraanispoortiin deemaa ture. Mana isaatittuu gaafa laayifii seenu mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha. Biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye. Koomishiin iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akki ajandaan kun asii gabbuunaan guyyaa lama booda hin jiru. Ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira. Wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituun illee wal dhabduu tokko hin jiru. Inni lammataa hattuu jedha warri koomentii hin laalin. Hattuu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteera. Siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhatanii waliin nyaatan 300 sirra dabarsee hattuu tokkollee hin jiru. Kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha. Nama waallee beeku nama olumaa islaamaa waliin illee oolu. Osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe. Isaa olitti situ islaamummaa keessa ture. Situ beeka situ garaa bal'atuu qaba. Situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan siigalee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti. Bakka dogongora guddaadha. Kanaaf gadhaabadhu haalimman afoolleen dhaabatanii nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama si bu'u yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine. Ati hattuullee miti birriidha. Ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmaudu. Kanaan gadhaabadhu galatoomi. Ayyee amma ulamaa'idha jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheekh Baabaa Riyaadi jecha Ustaaz Xaahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diyaaspoora giftara guddaa natti fakka Allahu alam giftara Aslidha Ustaaz Xaalibu Abaazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama naa gootan isin gaafadha. Hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifamaa abdii raggaasaallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun hin barbaada galatooma ulfaadha horaa bulaa deebanaa dagaaga daraaraa naaf jiraadha. Akkasii Aydarii kiyana dhageesta ammallee simatti deebina. Silaa waan haganaan ani dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan. Amma dhiifama nu gaafatin homa. An akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru. Haqiiqaa tarabbii dubbataaru. Nu ka sirraa barbaadnu ammallee qajeellee qajeele. Waan maxxansee guutuu ni kaasa. Waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha. Waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira. Hagana sirraa barbaada. Tanatu nu fayyisa malee. Kana jedhee. Soorii. Indillee hin jira. Xaalibuun dhiifama. Nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree simbiraa deemuuf. Maal jetta Dr. Asli? Sirriin tanuma inni illee tanuma jira isin lamaanuu hin kaafta waan waliin jetta waan ta'eef. Tana jetta isaan sin jedhan tan. Hagan. Kanaafuu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala. Waan qara posotellee ni kaasa. Lamuu ammeen maqaa isaallee dubbadhu. Ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni na miidheef dhiifama isaa godhee jira. Tanuma qofa nuun jedhu. Ayyee yaa'u inni illee dheengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi ka duraan gadhiifamuu isaa ofii ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa dhiifamaa waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii kee jecha illee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatooma ustaaza kiyyaa naaf jiraadha hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa nabira qabdan rabbi sibiraa. Ulfaadha rabbi si haa kabaju. Ustaaz Xaalibu gara abdii taraam. Kana kuno bareedaa kiyya akkana. Abdii Raggaasaa amma haasawa biraatii miti ati karaa yoo natte abdii maal jetta kaa dhageeyte. Eeyyee dhaga'ee jira. Ustaas ni dhagaa dubbachaa jirtan miti?
waan inni jedhu itti hima Tayyee. dhageettee miti waan inni jedhu Amma carraan si ga'e waan nu jedhaa jiru. Waan wanni nu sirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuu ni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaadna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. Ayyee waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani qaraa miidiyaarra barreesse hundumaallee hin kaasa. Kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Laa hammeenya kan irratti rakkoon qabu kan irratti wal waamuun wal yaadachiisu hammeenya maqaa isaa hin kaasu jedhu. Hammeenyaa is dhugaa. Hammeenyaan maqaa isaallee hin kaasu. Rabbillee nu fadhiisu. Akkuma walii dhiisa. Dhumarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaa darraa carraa tokko naa laattu ishee. Dhaamaa dhaamu. Sonolee irraa. Okay, galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyee egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti. Haydar keenya na gargaarteetta dhiifama. Ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama. Keessattuu ustaaz Xaariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada. Kanarraan kan hafe dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin hin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin hin salaatu yoo naan jedhan wallaahi anni hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin hin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar abdiin hin salaatu abdiin musliimaa miti yoo naan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lama fakkaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirrate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu aalam. Warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqeeqaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee. Inshaallah anillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne. Na barbaadeen itti dhufe malee an barbaadee itti nanne piliis maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha. Warroonni fuuli koo geeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati piliis qalbii kunaa egaa. Kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti naxxe irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokkollee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaafuu hammina yaada ta'e, ani intala kanaafuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himatatti hin banne barra. Abukaatoo tokkollee itti hin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedhee nama yoona nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lobboo koo ajjeesuu hojii waliin caalu. Wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu. Billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorseetu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka. Ustaaz Xaalimuu Baallee keessaan beeku haasa'aa turre waan ta'eef. Isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaariq Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaariq Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaa naana qabsiisu ammuma jechuudha. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Ulfaadhaa galatama. Amma carraa Amma carraa mee anaa gannaa carraa ustaaz. Abu Zarri waan ummata ijaaru yaada
wanni Yaada dubarbaar bareedaa nama uummata jiru atillee ijaaru sun dheeresse. nama tokkootitti ammallee nama tokkootitti barreessiteertallee haasoftee jirtallee atillee eeganaa abdii kanumarratti waan qara maxxansellee ni kaasa waan miidheef dhiifama naa haa godhu anillee dhiifama godhee fi sanmarra maaliif amma atiin yaada kennu siin hayyamnu dhiifama naa godhiiti Abuuzar maaliif namni gama tokko yoo godhee jedhe nu adda guyyaa addaa namni dubbisnu nama jaarsaati malee nama kumataaf kumatamaa yaada nama ijaaru akka amma abdiin dubbatu malee yaada amma da'waa fi waan biraallee dhiifama naa godhiiti hin kenninu akkasitti naa quba qabaadhu yaada sadiin tan waan maxxansellee ni kaasa waan miidheefillee dhiifama naa godhu waan isa miidhee dhiifama rabbi isaa anillee isaa godhee jira jechaatan tana qofa akka nu buuftu akkana malee dubbiin eega amma zanni wali badanii haasawanii kaanii boodatti ammoo daawaa wali godhuu nama dubbiin achi booda haa taatu inshallah. Ila ustaaza hagana isin dheeressu ani urga gaafa isin nu araarsitaniiti wanni viidiyoo irra waraabellee hin jiru. Urga gaafa isin nu araarsitaniiti wanni waan abdii hamtuu dubbadhellee hin jiru. Iddaa wanni an gaafa awwalaallee wanni an jedhe wanni badiin isin gaafa awwalaallee dhiifama